بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu. Nageenyi rabbii isin haa dhaqqabu jenna. Bakka jabduu jirra har'a, biyyallee biyya jabduu jirra, biyya kabajaa, biyya rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kabaje jirra. Madiinaa nabii keenya sallallahu alayhi wa sallam, biyya ilmi, biyya diin, biyya islaamummaan irraa bahaa fi dhihaaf raabsamte, humna tirikaa, humna ifaadhaa biyya san keessa jirra. Ana bira ustaaza keenya Sheekh Naasirtu na bira jira. Har'a qophii teenya ta da'wa fi iyyaafannoo biyya Madiinaa taraa duraatiif biyya Madiinaa taasifnu Sheekha keenya Sheekh Naasir wajjii wal isin barsiisa. Mee Sheekh Naasir hawaasni islaam inuma beeytanii isaanillee isinuma beekanii, haa ta'ullee Sheekh Naasir eenyu? Naasir isa dhalate, isa guddate, quraana isa qare, kitaaba matnii xixiqqaa kana biyyatamii qare, achi booda hoo sheen isaa ilmi inni qara'ee imalti ilmi isaa gabaabsine maal fakkaate? Amma hoo darajaa kamirra jiran, maalirra jiran? Waan jiru hawaasni keenya afaan kana dubbatu duniyaa tanarraa viidiyoon kun namni inni dhaqqabee akka Sheekh Naasir wajjin wal baruu qophii iyyaafannoo tana taasif. Kanaafuu jiddulleen isin harkaa mummuruun fedhu isinumti. Ani Naasir nama baluuti, biyya kanattiin dhaladhee achitti quraana qara'ee, achitti kitaaba xixiqqaa qara'ee, achi boodan imala ilmii teessanii waan isin fakkaatu fanni isin qaraatanii fi sheekha irraa qaraatanii waliin hawaasa keenya wajji akka wal bartan barbaada. Mee Sheekh Naasir jechuun eenyu? Eessa dhalatan? Eessa guddatan? Achirraa haa kaanu. Bismillahir Rahmanir Rahim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. شيخ الدوغلة توما يافنو في وانتينو قول ودف الدو خرادي راكنا دفتني ددبني وسونجين جزاك الله رب سنة كفلو. أني ناصر علي واريو دانغتين جامع bakki itti dhaladhe Harargee lixaa laga Arbaa jedhaniin naannawa magaalaa Ciroo birachi dabranii magaalaa bakka Asaboot kana keessa gool seenan laga Arbaa jedhanii aanaa gubbaa qorichaati jechuun gara gubbaa qorichaatti ol deebi'a. Aanaa gubbaa qorichaati. Maashaallah. Aanaa keessanii walitti. Dhugaa jaarii walii. Ana gubbaa qorichaati quraana gaafaan qara'uu jalqabee achuma naannawa sanitti ganduman itti dhaladhaa xiqqoo deemee gandeessuma kiyyaa laga eebbaa jedhanii achittiin baradhe quraana fi arba'inallee xiqqoo achitti eegalee Sheekh Ahmad Abibakir jedhanii kanneen quraana irratti qara'e sheekha guddaa sheekha beekamaa wayii ture yeroo san keessatti naannawa sanitti. Achumatti immoo Sheekh Muhammad Ibrahim irratti arba'ina xiqqoo lallaalee yeruma san ammoo oduun Sheekh Muhammad Zabuur namni jedhamu qubatee magaalaa Waaccuudhaa gaafa sheekni durachi qubate. Gaafa sheekni durachi qubate oduun sun darasaa keessa deddeemtee wanni jennaan achirraa ka'ee laga kana keessa deemee gara jarjaree ganda Sheekh Muhammad Rashaad Abdullee itti dhalatan kana keessa gandi keenya waluma bira adda fageenyaan qabu hedduudha. Achi keessan deemee miilaan wanni dhaqe Waachuu dhaqe jechuudha. achitti Sheekh Muhammad Zabuur biratti الأصول الثلاثة الرئيسية كتاب التوحيد بلوغ في رياضة متونه دجتي برا تفسيرتي أشرا شيخ براتي قطرو بوسيسا نحو الرايجو قطرو بوسيسا كم يقلين فتنة وهي تكتشت خاته وقاترو بقام وقاترو بفاتشي ترى وقاترو بالشيخ محمد زبور وقاترو بالشيخ محمد زبور براتوري yeroo sanitti fitnaan takka kaatee fitnaa khawaarijaa maali jedhanii sheekh yeroo rakkoon majlisa sheekatu buqqisuu geesse takka gaafa san achin ture sheekninis jidduma san hidhamanii isaan hidhaa keessa jiru haga turrees achi turree sheekallee dubbisuuf maal jechuudhaaf waan kana jala wanni jenne achirra ammoo niyyaan gara biyya biraa deemuudhaa dhufte biyya walloodhaa dawwee tana keessa achirra dawwee dhaqee
sababa akkamiin daawwee deemuu dandeessan walitti hidhallee meeqa jidduu sana rarii fi daawween hedduudha namni ciiga dhufa malee asii ol hin deebu dur abboonni adeerran keenyaa fi akaakiyyoonni keenya daawwee qaraan isin amma waan san haaromsanii bara sababa maaltu isinii ta'e gara san ol dabru sababa wanti ta'e nama tokko kawayin biratti baratuutu achirraa ka'ee biyya san deeme biyya daawwee walloota keessa deeme yeroo inni achi deemee dhagaan duraan immoo daawween tun na walloon tun nahwiidhaan beekamtuudha nahwii sarfii walumaa galatti lugaa arabii kanaan beekamtuudha jechuun oduu hedduutu nama keessa deemaa ture achirraa namni kun achi dhaquun sun sababa naa ta'e jechuun illeen maaliif hin dhaqeen baranne jechuudha achirraa ka'ee yeroon magaalaa Kamisee dhaqu magaalaa Kamisee irraa gaggaafadhee kitaaba wayii kaniin duraan bitadhee jira kitaaba majmuu'ata sarfii jedhanii kitaaba shaniif keessaa qaba kitaaba kana sheekha wayii garsiisee tun Harariin deemin Harargee osoo hin jiru sheekha wayii garsiisee kitaabni kun guddaadha ol fagoodha kitaaba kana akkamiin bartaa naan jedhan akkamiin kitaabni kun sirraa fagoodha ati ganaa nahwii bartee maalii gootee kitaaba akkanaa bartee kitaaba akkasii bartee bakka san geessuu dandeessa jedhan namni akkuma qaxaroo boosisaa tana sheekha biratti osoo lallaalu jiru osoo hin xumurin achirraa deeme gaafa magaalaa Kamisetti boo kitaaba akkam sheekha wayitu naannoo kana jira jedhan sheekha Ahmad Tayyib jedhanii rahmatullahi alayhi amma akramanii kitaaba sheekha beekamaa sarfii qaraasuun naannoo kana jira jedhan naannoo Kamisee san baadiyyaa keessa yeroo kitaaba akkam qaraasisaa yeroon gaafadhu kitaaba majmuu'ata sarfii jedhan tokko jedhan kitaaba kana fuudheetu waan deeman namuu isin namatti barbaadu jirtu nama itti barbaadu jira majmuu'ata sarfii kitaaba jedhamu barsiisaa jedhan kitaaba sana ogguun fuudhee borsaa shaantaa keessaa baasee ilaalu kitaaba mukiyya kana amma gaa yeroo tana keessa kitaaba biraa biturra kan waan baradhe jeeteen sheekha bira dhaqee haqiiqatti kitaabni akka jaamee miti hedduu naa laafe kitaabni fanni sarfiidha kuni baay'ee naa laafe egan isa qara'ee xumure immoo fanniin san booda jiru mantiqaas ta'ee balaagas ta'ee fanni aruudatis ta'ee fanni nahwitis ta'ee sanuma boodan akka gaariitti baruu dandeechu namni sarfii oguu waan guddaa tokko jira haqiiqatti ilmiin kun guddaadha ilmi guddaadha namni mimmaa laa budda minuudha nahwii keessatti sarfii keessatti lugaa arabii keessatti mimmaa laa budda minuudha akka jedhan yeroo waa'ee sadarkaa sarfiidhaa barbaachisummaa sarfii dubbatan الصرف أم الكلمات العربية يعني أم الكلمات العربية والنحو أبوها akkas achirraa ka'ee ji'a sagal mokkana namni baate wanni isa amata tokkoo fi amata lamallee namni achi taa'ee baratu jira ana immoo rabbiin alaafise yeroo san keessatti guutumaa guututti ittiif kenne ji'a sagal keessatti sarfii waan jedhamu guututti umure jechuudha achi umuree san booda gara giraanyitiin deeme sheekh Nuur Hussein rabbi rahmataa godhuuf yaadaramanii dawwee tana keessa jechuudha achi deeme achittis haga tokko sheekha biratti nahwii babbaradhees nahwii irra guddaa tokko achuutti baradhee jechuun ni danda'ama illee sheekh Nuur Hussein kana bira sheekh Nuur Hussein nama beekamaadha naannoo isitti nahwiin isaanumaan beekama achitti baradhee san booda gara biraa afaan amaaraa kanan baradhee afaan amaaraa kun gaafa finfinnee keessa dabruun na rakkise egan nahwii tokko wayyeessee sheekha biratti mantiqaas akkasumatti aruuda kitaaba adda addaa ilaalee jee gara biyya afaan oromoodhaa hedduun qabne gara harbuudhaa jedhanii dasee kombolchana keessa achi seene achitti mana barnoota illee seene afaan kana baruudhaaf ijoolluma wajjin aga tokko achitti illee baradhee afaan illee qubee afaan amaaraa kanallee bare aga tokko achi ture san booda gara wanni deebuu ta'e jechuudha gara Harargeetti jechuudha waggaa sadii booda jechuudha waggaa sadii guutuu achuma keessan ture biyya walloo tana keessa ture san booda gara Harargee deebi'ee sarfii fi nahwii fi waan gargarii achuma baratan achitti baradhe guddaa waa'ee lugaa wal qabatee sarfiis ta'ee nahwiis ta'ee achumatti baradhe biyyuma wallootti baradhe san booda Harargee deebi'uudhaan Sheekh Alii Caatee bira amata tokko ture achitti maas qaxroo wanniitu jira qaxroo addeellee jedhanii rabbi rahmataa godhu hedduu gara boodaa kana darasaa barsiisaa turan nahwii waan lugaa jedhan achitti sheekha bira waggaa tokko ture waggaa tokko keessatti kitaaba hedduun achitti baradhe ammaas waan irraa hafe kitaaba nahwiidha alfiyyaas ta'ee akkuma sani qaxroo addeelleetu jira ammaas qaxroon tun lama Harargee keessatti jirtu qaxroo boosessaa Sheekh Mahamad Zabuur birattiin baree hedduu xumurullee baadhu
qaxuroo addeelleetu jira ammaas qaxuroo addeellee tana sheekh biratti qara'eetu muree san booda raaba dahlaanii fi maal kitaaba hedduun sheekh biratti ilaale waggaa tokko isaan keessatti alhamdulillah hedduun fayyadame sheekh rabbi rahmataa godhuufi Allah yarhamu san booda gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa kan agdur akka jaan namaa miti wanni illee shimbirollee wanni beeka jaan nahwu jechuudha bakkuma akkana jedhamtu tana dhaqeetuma ilaalu malee jee achirraa gaara mul'ataa deeme gaara mul'ataa jahamoo kana achi taa'e naannoo kamiga dannaba guddaa jedhanii dannaba guddaa rakkinni bishaanillee gaafa san amma yoo hiikkateen beeku malee rakkina hamaa ture jechi rakkina hamaa wayi bishaan diimaa kana kan namni uffata itti dhiqatu kan namni dhuguufis fayyadamu bishaan hedduu rakkina guddaadha ture gaafa san naannawa sanii achirraa ji'a akkuman taa'een kitaaba eenyu bira amma hateessa sheekh Muhammad Nuur Dannabaa jedhanii sheekha wanni tokko achi ture sheekh Muhammad Amin Dannabaa jedhanii sheekh Dannabarraa ol ba'an dannabni kun gaaram wanni guddaa kana dannaba guddaa maali tortora guddaa gaa dannabarraa ol ba'anii dannaba jechuun tokko gaa tortora guddaa kanarraa gabbu'aniiti achitti ol ba'anii tortora guddaa kana keessa badda magaalaa baddannoo gara jalaa jechuudha naannoo sanii barsiisanii ji'a akkasitti alfiyyaa isaan biratti baradhee san booda ijoolleen wajji jirtu akka dhukkubsattee achirraa deemne sheekh Ahmad Watar bira dhufe jechuudha sheekh Ahmad Watar waggaa lama achi ture san keessatti kitaaba fiqiitiis nahwu irraa kitaaba narraa hafees balaagallee akka gaariitti achitti sheekh biratti irra deebi'ee baradhee akkuma san sheekha kitaaba fiqillee hedduun irratti baradhee kitaaba ammaas sunana sittaas yeroo isaan barsiisan kaanis baratuudhaan kaanis dhaggeeffatuudhaan haganachi ture san nahwu illee muquna labiib fi haashiyat al-khadri wanni khudrii kanaa fi ibn aqil wajjin kitaaba guguddaa jummaat kutubin nahwu jedhamu kana sheekha biratti baradhe achi ozoon sheekha bira jiru wanniin sheekh Muhammad Nuur amma majlisa itti aanaa majlisa oromiyaadha achi roohun sheekh Muhammad Zabur bira hojii turre inni immoo achirraa sheekh Muhammad Zabur bira osoo jirru achirraa ka'ee ayartiin allee dhufee sheekh Dr. Jilaan fa'aa biratti baratee wanni jee egaa baratee gad deebi'ee wanni jeellee bakka saddaquu qabdaan waan ja'a ture inni egaa sheekh Muhammad Zabur sheekh Ahmad Watar biratti waggaa lama ture kitaaban adda addaa ilaalee wanni jee san booda sababaa sheekh Muhammad Nuuritiin akka Finfinnee dhufuu ta'e jechuudha sheekh majlisa markaza al-ansar ka sheekh Dr. Jilaan fa'aa jechuudha achitti fatanaa nu kennanii qormaatallee nu kennanii dorgomsiisanii maal jedhanii fatanaa dabrine achumatti balabee achitti hafee waggaa lama immoo achitti barannee achirraa eebbifamne markazarraa jechuudha maahid al-ansar irraa eebbifamne eega eebbifamne immoo wanti nu kennan nama ijoollee hanga tokko olii qabanii ijoollee qabxii guguddaa fidde jedhanii fatanaa nu kennan markaza bahtii wayii ka sarchiidha achitti bananii nama jajjaba barbaanna jedhan nama jajjaba barbaanna jedhanii fatanaa nu dhiyeessanii fatanaa barruudhaanis akkasumatti barreessinee itti dhiyeessuudhaanis maaliidhaan akkasitti fatanaa dhiyeesse fatanaa isaan nu kennan guutuutti dalayne nuti namni sadii keessaa tokkoffaa lammaaf akkasi baane hangaafa san idni rabbiitiin fadli rabbiitiin ta'e tokkoffaan bahee ture achumatti immaas markazuma san keessa ture markaza baahtiidha waa barreessaa ture gaafa san osuma achi jiru immoo shaawanni barnoota achuma Finfinneetti hordofuudhaan wanni fudhadhe maatiriik kutaa 12 fudhadhe santu sababa naa ta'e cooyerteena eegam amata lama achi baradhe amata 5 achitti markaza baahtii san keessa ture galgala barataa galgala barnoota barataa achi keessa ture achumaan eegam maatiriikii fudhadhe immoo wanni guuttadhe ollaan guuttadhe jaami'a islaamiyyaa achumarraa akkasitti osuma achi jiru wanniin qabuulli naa dhufe asi qeebalamuun naa dhufe san booda jaami'a islaamiyyaadha as madiinaa dhufe gaafni sun bara kami ka jaami'aa kun akka hijiratti 1436 as ga'e 36 amma taqriiban waggaa 10 jechuudha waggaa 10
akkasit dhufee gaafun amma waggaa 10 digirii jalqabarraa kaasee amma doktorummaan baratu jira alhamdulillah. MashaAllah. Sheekha kun asirra miila kana. MashaAllah. miila kana. Jazakumullah khairan. Ilmi taysan keessa rabbi barakaa haa godhu imala dheertuudha akka gabaabsitannaaf gala. Imalti tuni imala kutaa Oromiyaa Harargee fi Daawwee fi Finfinnee fi dachii rabbii walitti hiite imala dheertuu ilmiiti. Madiinaa fi Markazul Ansaari fi Watarillee walii hiite biyya hundaa'u imala dheeraadha. Hordoftoota keenya Sheekh Naasir amma gaa Doktor Naasir inshaallah doktora haqiiqatti ifaajumaan ifaajee jalarraa ilaa gubbatti ifaajameen darajaa tana gubbaa gayan imalti ilmi isaanii gabaabdutti akkana fakkaatti. Sheekh Naasirii wajjiin akka wal bartan barbaanne nama akkanaa qabnallee namni beekuu qabaa. Nama warra ilmiidhaa amma biyya jiru